Amen. Ate makol da ziamanta. Si palbela gudda si banam. Amen. Innama dubbata matu da hundu kamket. Amen. Namanta. Arka kesan tikasa si ta era nan. Amen. Si balle suna wantin da men juru garo tin da bam. Amen. Nagarta. Jirenya ke dal te kapten na gudda chu. Lugar. Wa kayo nakti mola. Nama kana balle su wantin tatam nenju wantin godam nenju. Garu wa kayo kas nanja jiden jirati sena makana nanja. Amen. Akati baki go to fa. Surtina na kefa. Warren na zura ke tuan sirri warren turre. Sirri mo sirri. Lugar sirri. Duwati ka kasade misan. By the way, otowa kayo si wa mubar na mama kayo taran jirto. Ukman sito. Buke tin jirto. Bekta ka. Amma simmo wan hojjetame wan tatame wayinar. Wajin jirto sapa. Kayda ba. Nabetta. Nabetta. Sikana to sibes. Perché che siete casa da regno? A ti torbe ste torbe. Stembe. Ando che siete na casa. A ti hamma malewa kayo si jibudis. Amen. Ingudda. Amen. 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 Perché siete casa? Sita era nani. Amen. Malam arga si naman tami. Ya. Amalle wa si barbaro arga. Wa kayo natim. Barbare sa bitang red. Manin bati sa parang kapat. Naman agad bekta. Udah. Berarti ini buat Dinqii gua jalan awal. Barbare agad. Barbare sini kadang mau bayar. Naman arga naman manjafi kadi barate hojinar kan. Esa kita kay dapat. To kola masadi sika. Bada gamad. Makina ko barbada. Kalau dole civil bel. Ini kan kau sudah siapa yang tu mereka nak? Yesus akan sendiri akan mantike. Jangan. Haleluya. Roh pakatanya. Akan sendiri kasa. Cileven pasuma ashila bola dia. Wahai orang kesinje. Ganda doa ke sana sibase. Amen. Hat Roma kya. Boleh kaya sebelah
tijara na masa galena mbasa hinchiga sirra. Amen. Argatti kasa hinchiga sirra jala. Hinchiga sirra. Hinchiga sirra. Ina manta. Una kube gan arga ga. Davi. Beto girma besa. Atasi ya infa. Maksudnya, Berbeda. berbeda. Girma ya lo gak babatar kasam cirin mana kau gajar Yesus. Amin. Cinta ya. Harga sangat terasa. Amma mucaa yeroo darbe sitti dubbatan tasaabii of haayattan miti. Harkatti kaasa namicha kana. Goleessa kanatti kaasa. Sirritti kaasa. Si jaalladha. Kaasa. Ati qixa waggaa nama sadii caalle makiinaa namaa ooftaa waaqayyo makiinaa si ilaallaa. Ameen. Isa Yesuus waan akkasii. Darakisa jedhamu. Siapa yang naik waktu itu? Amin. Kamu malu berapa? Sadafa. Makasih saya. Shalom. Oi. Memang nak berpulfiram. Kau tu kaca.
nama kudha sagaliif waa xumurameera. Waa raawwatameera. Torbee dhuftu galata malee harka duwwaan dhuftatu. Galata laattee dhufta. Mana keetiif laataate amando. Kana qofa miti. Isaan kan harka barruu isaanii irratti dhaqee nama waraqata wayii dhoofuu argita. Isaan kan immoo balbala isaan galanitti dhaqee waraqata dhoofuu argita. Waraqata sana naan dubbisu akka jedha barameera eenyu. Alaabaan kee ol ka'ee abbiraa qabee lafa deemtuddumatti maqaa kee taasaa. Ina waan afaan kana faana jiru. Beekolee amanta lubbuu alaabaan dubbadumnaan jedha eewwurratti tabbee ta'e akka qabatu. Amma kukutuu buruu buusummaa taatamaa laboora diya. Ragasa obboleetti tokko nan argaa lapheen na dhukkuba yetti garwaan afurri waaqayyo natti himaa lapheen inni kaansarii ta'ee garaacha shirran garoo gabaabaatti obboleetti kana jeesuuf jira ta'ee dhaaban warri kan keessan agarsiisa amman si kanadda bilisa baataate as kaasa harka keessa eessatti dhugaasaan warri kan harka keessa kaasa obboleettiin kun dhaabadhu lafa jirtu kai karaa fagoo deemuu dandeessu mallattoo si baata karaa fagoo deemuu dandeessu si argamsiisa hafuura si kutaa eessa jirtu bira darbuufani hafuura si kutaa garaacha jettaa waan deebimeettu garaan hafuura na argasina kainabat oh lama shalani amondani dhaala ta'ee suuta maqaa Yesuus sirraa cabsee amen keessatti kaasa cabeera sirraa ilaani ya cabeera sirraa baga gammad akkam siroodha Yeroo gadi jedhu hafuura kutaa. Hafuura si kutaa. Amma laphee keerraa akka waan madaa jiru sitti dhagaama. Dhiita'eedha yeroo gabaabaatti kaansarii ta'ee akka mucaan kun operaasyoonii taate akka isheen duutuuf ture Yesuus nan didee jedhe. Argas kaansa. Dideera Waaqayyo waa'ee kee. Dabalaa Waaqayyo waa'ee koo dideera jedha. Maatii kee keessaa namni kana dhukkubsate jira. Beekta? Amma dhukkubsataa duraan harkatti kaasaa. Cabeera jedhaani. Nagaan sii ta'eera jedhaan. Baga gammadde. Nagaan sii ta'eera. Waaqayyo si malee waaqayyo nama biraan fayyisa. Amen. Subee Eyo. Bettu. Maal keeti? Haadha koo. Haadha kee. Fayyiteetti isheen. Ciao. Galateeffadhaa. Haadhi kee eenyu? Ayyaane. Ayyaaneen fayyite. Ciao. Amen. Atis bilisa taa'e. Isheen bitinaan jettee hafuurri qulqulluu haadha isheetiin haa jedhu. Addeen ayyaanoo bilisa. Atis bilisa. Galateeffadhaa. Nama mana fixaan jira. Isa dhumaa kanarratti narraa gooftaan natti dubbatu namni barka kaasa. Siif haa ta'u. Iyyaa naa ta'eera jedha. Mee warri waaqayyoon jaalatta. Hin jaalattu waaqayyo. Kun furtuudhaan taa'edha. Mee akkama nama makiinaa keessa taa'utti sochoosi. Taasifee makiinaa. Makiinaa laali kana laalamu. Mee teessoo sana irra taa'e. Turtuu si haala. Itti firiinii fakkaasti. Kaasi. Hallelujah.
makiinicha situ qabata. Dhaqi ciao. Galateeffadha. Lillee fidaa Yesuus. Warra zirta. Mee sirriin tokko waan konkolaataa keessa jirtanitti yaada. Konkolaataa sibiila kana qofa konkolaataa hafuura qulqulluu keessa seeni maqaa Yesuusin. Maqaa Yesuusin seeni. Yoo akkana ta'e. Yoo akkana ta'e. Torbanii qidaamelee gata torbansaa. Maal gochuun danda'an? Nyaachuun danda'u hunduu dubbisu. Gaafa jitti ka'u kaasuu barbaada hunduu dubbisiisan. Mana yaalaa geessiteetta? Mana yaalaa jimaataa dudda koona kutti dhaqee yoon taate. Eenyu ishii kutti? Eenyu dudda kutti? Irraa fuudhimee gaafisa. Dugdana kutti. Dubara moo? Jesus. Dhiiga Yesuusitiin nama kanarraa duuti haa cabu. Harka keessan as kaasaa. Doolaa maakiyaa. Maal gochuun danda'u gifti? Nyaata nyaachuun danda'u. Ishi. Nyaata nyaachuun danda'u nan baadha yeroo. Maal siita? Baamina. Nan baa jedha. Eessa? Alamu. Nan baadha. Amma garuu suma hin dadhabee alga mataa ka'uun hin dadhabee. Siruma algaarraa ka'uu danda'u. Nan haadha gaafa ta'u deddeebi'amanii. Maal hojjetaa turan? Naan faabirikaa ture deebi'ee akkasuma sateenaan biyya fuudhanii geessan amma hojii wayii argate gaafa hojii wayii argate hojichatti jedhu waamanii deebi'ee dhibee kanaan qabamee naan immoo deebi'aa. Hin boo'in. Hin boo'ina. Harka keessan as kaasaa namni kun haa fayyu. Gooftaa sin kadhaa bishaan kun maqaa Yesuusin dhiiga keettaa jijjiiramu. Nagaan fayyinni nama kanaaf haa ta'u. Qophiif taamiriin haa ta'u. Mannaa subsiisu maqaa Yesuusiitiin yaada keen ala kan ta'e hojiin hafuura hamaa maqaa Yesuusin kan dhaame haa ta'u. Kan dhaabate haa ta'u. Namni kun soorachuu kan qabu nyaatuu dhuguu kan qabu maqaa Yesuus akka ta'utti haa dhugu haa nyaatu. Haa tarkaanfatu haa deemu. Haa fayyuu. Qabatta fuulli waaqayyoo bishaan irra socho'aa ture namni akka caafame maqaa Yesuusin ganama kana jedheera bishaan kana dhiiga keetti jijjiireera fayyiseera bishaan kana maqaa Yesuusin gaafa bishaan kun namicha kana tokko namichi kun ga'ee haa deemu haa tarkaanfatu haa fayyu haa jabaatu waan na dhageesseef si haa galatu maqaa Yesuusin galatu. Danda'een deemu. Eeshi. Ciisaa maatii. Gaas. Haa jedhu. Maqaa Kiristoos Yesuusin abaarsi nama kanarraa haa cabu. Jireenya nama kanarraa haa cabu. Yesuusin tarkaanfatee haa deemu. Kaasaa nama kana juulaa baasoo turee deema. Sammuun isaa guutuu haa ta'u. Bilisa haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Dinqiin haa ta'u. Yesuusin fayyinni haa ta'u. Yesuusin jabaatee haa dhaabatu. Yesuusin haa tarkaanfatu. Harkisa maal ta'e jedhu Yesuus. Gabiidhaan. Midhaan sirrii nyaatee beeku. Guyyaa deebii nyaate. Eshi. Eewu mana fiddaan qabaa fiddaan qaba. Namichi midhaan ajjeesee jira. Midhaan dhammasee hin beeku waan ta'eef. Harkas kaasaa. Fayyada. Eshi. Eshi abba. Ameen jedhe. Jedhe ameen jedhe. Jedhe ameen jedhe. Jedhe. Jedhe ameen jedhe. Jedhe. Waa. Ameen jedhe. Isaa malaala namichi baay'ee. Eewu maqaan kee. Eewu maqaan kee. Ameen jedhe. Ameen jedhe. Jedhe.
Jadi apa itu dibahas? Maka Yesus hafayu. Nagaan haa ta'u. Dinqiin haa ta'u. Taamiriin haa ta'u. Haa jabaatu. Haa tarkaanfatu. Haa deemu. Midhaansa haa hiikamu. Yesus sun nyaata haa sooratu. Maqaa Yesuusiin dinqiif taamiriin haa ta'u. Amen. Maka teessisi bishaan coobaasi midhaan laaqufeshi jabaata maka. Kaka siif waaqayyo akkuman dura settee buleessi gammeessa jiru. Jimma waaqayyo nama kana hamma malee guddisa. Nama kan ollaa ruuzaanii gooftaa qaba namni. Yeroo gabaabaa nama kanarratti kaayyoof karoora seexanni xaxee hundumaa kuteera. Ameen. Kuteera. Ameen. Yeroo dhiyootti namni kun guddata konkolaataa waaqayyo laata. Ameen. Kabala ameen jira. Ameen. Atis hin bal'atti. Ameen. Maal hojjechuu barbaadda? Nama hojii mootummaa nagdikee. Tashaatoo. Kanuma mootummaa. Sillachuu. Ati hojii mootummaa hojjetta? Gandaasuma moo? Maal hojjetta ganda keessa? Mana jira? Jechuudha moo akka? Ganda bulchitaa. Kamtu jira? Sharka keessanitti kaasa. Maqaa Yesuusiin tarkaanfatee haa deemu. Gara isa caaluutti haa darbu. Bakka wal jijjiira. Bakka wal jijjiira. Bakka isinii ta'e. Dhugaa baatiif kotta galateeffannaa. Illee fidaa Yesuusi. Rukutaa harka keessa.